Seenaa biitii beektaa nashiidaa irra keessi nashiidaan qabu ifumatiyyaa fi irra ifkaa seenaa adda addaa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Obboleeyyan kiyyaa kan Islaamaa kan dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaan warreen aqiidaan islaamummaa waliin nu fidde warra jechi laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah walitti nu hidhe akkam nagayaa fayya qabdanii isiniin jecha arraan tana darsii aqiidaa kutaa jalqabaati. Barnoota aqiidaati kutaa jalqabaati inshaallah. Anka rabbii irraa nu laaffisee gurraan isin geenyaa rabbiin warra ana ka dubbatuu fi isin ka hordofullee irraa fayyadamu haa godhu. Jalqabni darsii teenya isaarraa aqiidaan maalii kan jedhuun eegalla. Aqiidaan maalii waan jedhuun eegalla. Egaa warri sagaleen tiyyaa dhagayamtuuf lakkoofsa takka takka naa barreessaa inshaallah. Lakkoofsa takka takka naa barreessaa lafaagaa yeroo hanqaa qabnu fayyadamna. Khadija binti Yusuf maashaallah. Egaa hedduun namaa aqiidaa gujennu wanni itti beeynu takka abaash balaaleeffachuufaa kana beeyna. Akka akkas hin ta'in mee arraan tanaa darsii mata duree aqiidaa jettu waliin laallaa inshaallah. Mee dura osoo hin himne aqiidaa jechuun maal jechuu mee akka isinii galitti isin hundinuu aqiidaa jechuun maal jechuu akka fahamtanitti naa barreessaa mee isin hundinuu. Bal'inaan keessa yaana akka isiniif galetti aqiidaa gujaan maal jechuudhatti yaadamee barreessaa lafa. Jazaakumullahu khairal jazaa. Darsiin itti fuftii inshaallah guyya shaneeni. Mee namuu aqiidaa gujaa maalitti akka hubattan naa barreessaa. Waalaikum salaam dhiyaadhaa warri dhuftan hundinuu nagee qabna Khadijaa Qaasim. Mee namuu abshiruma Khadija binti Yusuf abshir inshaallah. Uma darsiin itti fufti. Best muhee hidhannoo ayyee barnoota diin jechuudha maashaallah. Hidhannoo jechuudha maashaallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Egaa sheeris godhaa hiriyoota keessan afeelaa qabxii akkaan barbaachistu bu'uura barnoota ilmi namaa tokko kan rabbittiin amanee jiru aqiidaa tanaa yoo dhimma aqiidaa kana hin sirreeffannee dalagaan teenyaa xaarii bittiin harkaa taati. Tanaafuu bu'uura barnoota
namni tokko diin isaa qabachuudhaaf aqiidaa waan jedhamu kan hubatee seera aqiidaan tun itti ajajjuurra deemuu qaba. Maashaallah nam lamaan arkee. Egaa aqiidaa jechuun jechi aqiidaa jiru kun sirriidha. Namni deebisaa isaanii ilaale sirriidha. Akka lama ilaala. Takka aqiidaa jechuun dura akka lugaa afaaniitti afaan arabaatti jechuun akka lugaa afaaniitti waan takka walitti hidhanii guduunfuu jechuudha. Aqiidaa jechuun akka lugaa yookaan afaanitti maal? Hin qabu sagalee? Tiyyaa miti kaawwatte? Ahaa. Magan wayi saayilentii godhi jettee tasni waama. Ayyee. Hin hordoof jirtanii miti? Akka lugaa afaanitti aqiidaa jechuun waan takka walitti hidhanii guduunfuu jechuudha. Fakkeenyaaf jibrii lama yookaan haada lama takka fooxaa nama lamaa haa jennu walitti hidhanii wal qabsiisuu jechuudha. Akka addaan hin baanetti guduunfuu haa jennuun akkana walitti qabsiisuu jechuudha. Akka lugaa afaanitti. Waliigallaa miti? Irraan deebi'a. Akka lugaa afaanitti afaan arabaatti aqiidaa jechuun waan lama wantoota lama yookaan waan takka walitti hidhanii guduunfuu loop maasar haa jennuun sani. Waliigallaa? Ayyee. Akka shari'aatti ilaalla amma. Akka shari'aatti aqiidaa jechuun maal jechuudha? Akka shari'aatti aqiidaa jechuun maal jechuudha? Na qalbiin hordofa. Akka shari'aatti aqiidaa waan jiru kana hiikkaasaa definiishinii ibsasaa laalleeti aqiidaan itti milkaa'an tami tan itti hungawan tami akkam goonu aqiidaan teenya sirrii taati kan jiru bal'inaan keessa deemnee walii ilaalla inshaallah. Isin hundinuu irra hirmaachaati. Akka shari'aatti aqiidaa jechuun waan ifii jaalatan qalbiin hordofi. Aqiidaa jechuun akka shari'aatti akka lugaatti waan lama walii hidhanii guduunfu jechuudha jenna. Akka shari'aatti immoo waan ifii jaalatan takka dhugoomsanii waan ifii jaalattu takka anaas haa ta'u ati waan jaalattu takka dhugoomsitee takka tartiiba qabxii tanaan haa hordofa. Waan jaalattu takka dhugoomsitee lamada qeebaltee waliigalu jiraami. Waan jaalattu takka dhugoomsitee takka qeebaltee qalbii yookaan onnee keessa kaayyattee yookaan qalbii ta'e yookaan onnee ta'e keessatti bakka gootee fi sadiin jeemee ilaalaan deebi'a. Akka shari'aatti aqiidaa jechuun takka waan jaalattu takka waan takka taarkitee dhugoomsiteeti takka qeebaltee lammaffaan qeebaltee sadaffaa waan qeebalte san qalbii ta'e keessa kaayyattee sadaffaa qalbii ta'e keessa bakka gootee fi afraffaa waan qalbii ta'e keessa bakka gooteef san dhugoomsitee jala deemte jechuudha. Dhugoomsitee jala yookaan jala deemte jechuudha. Egaa barnoota waan ta'eef jecha kuni muhaadaraa miti. Wanni inni dabarsu jiru kun barnoota muhaadaraa miti. Waan itti fufu sagantaadhaan. Kanaafuu maaliin jedhe akka shari'aatti takka waan takka jaalattee waan jaalatte san waan takka jaalattee waan jaalatte san maal goote jenne
ni dhugoomsita. Eega dhugoomsitee waan dhugoomsite san sadaffaan ni qeebalta. Naaf taate wanni hun dhugaadha. Bara akkanaa jettee qeebalte. Qeebaltee waan qeebalte san afuraffarratti qalbii ta'e onnee ta'e keessa bakka gooteefiiti waan wanni san godhi jettu goota, waan wanni san hin godhin jettu irraa eeggatta. Walii gallee? Egaa haala kanaan ifa haala kanaan oggoo qidaa jennu dimshaashatti namni tokko waan takka jaalatee eegasiin waan jaalate san dhugoomsee waan dhugoomse san ammas qalbii yookaan qeebalee onnee isaa keessa bakka godheef namni san wanta san dhugoomseemi wanni san isaaf aqiidaadha jennaan. Wanni san isaaf aqiida yookaan waan sanitti amana jechuu. Walii gallee waan sanitti amana jechuu fakkeenyaan ni ilaalla. Walumaa galatti gabaabsinee yoo ilaalle jecha tokkoof yoo hiikne walumaa galatti akka shari'aatti aqiidaa jechuun waan namni tokko itti amanu jechuu yookaan amantii jechuu. Ifa aqiidaa jechuun hogguu waan afreen san cuunfinee walitti deebisne. Jechi aqiidaa jedhu akka shari'aatti akka amantiitti wani ilaallu waan namni tokko itti amanee amantii godhatee qeebalee hordofu jechuu. Walii galle. Waniin jee kun isiniifa. Ifaami waniin aqiidaa jee gabaabdutti jee kaan viidiyoo deebitanii ilaaltanii qabxii afreen katabattanii ammoo dimshaashatti aqiidaa jechuun dimshaashatti waan namni tokko itti amanu yookaan amantii nama tokko jechuudha. Egaa fakkeenyaan ilaallaa namni aqiidaa jechuun gabaabdutti irra deemnee ilaallaa akkaan reefu jeetti jalqabatti aqiidaa jechuun aabaash balaaleeffachuu maarree balaaleeffachuu miti akka akkasitti yaanne namni hedduun namaa aqiidaan barsiisa guuje aabaash balaaleeffachuu maarree jechuun akkasii miti. Bu'urri aqiidaa jedhamu amantii gabaabdutti amantii nama tokko jechuudha. Egaa fakkeenyaaf fudhannu ilmi namaa kun amantii garagaraa qaba, aqiidaa garagaraa qaba. Aqiidaan garagaraa ta'e inni qabu fakkeenyaaf namni tokko xiqqooraan ol deema. Namni tokko wallee wallisuu tahuu dhageeffachuu yoo kan jaalatu ta'e na hordofi qalbiidhaan. Namni tokko wallee wallisuu yookaan caqasuu kan jaalatu yoo ta'e wallee jaalatu san ni caqasaa. Hogguu wallee san caqasuu dhaamsaa walleen san dabarsituuf dhugoomseeti hojii jijjiiruu barbaada takkaawu jaalalleetii maarreetii akkanaan sii ta'a foddaa jalaanii maarree sii godha ulaa jalattiin si eegaa hogguu abbaan kee rafe ulaa banii na gabba himaarree jechuu kana hawallisaa wallisu inni akkasi je'ee yoo hojii jijjiiruudhaaf tattaafate yookaan dhimmi san ni dhugoomsa jee dhugoomsee walleen tun yookaan wanni wallee jedhamu kun naaf gaarii jee qalbii qabatee yeroo hunda kan wallee hordofu ta'e namtichi san aqiidaan isaa walleedha. Walleen aqiidaa isaati yookaan wanni inni dhugoomsee jala deemee hordofu wallee sani. Kanaafuu amantiin isaa wanni jaalatu wallee gate isaaf walleen san amantii isaati. Ifa. Walii gali jira.
ندقوا جرتان خنافو خمبرا namni tokko yeroo hunda maallaqa harkachuu qofa yoo yaadu ta'e maallaqa harkatee qabeenya heddummeeffachuu yaadu yoo ta'e dhimmi addunyaa tanarra jiraatuuf yoo kan tujjaaree qabeenya garagaraa horee addunyaa irratti tujjaarummaan beekamuudhaaf kan jiraatu yoo ta'e maallaqa saniif bakka yoo kannu ta'e qabeenyi yookaan horiin inni hordofu san isaaf aqiidaan isaa horiidha. Qabeenya maallaqa jechuudha. Kanaafuu aqiidaa guu jennu dhugoomsee jaalatee maallaqa jalatee ni milkaa'a hojii. Kanaafuu namicha kanaaf maallaqni kun isaaf aqiidaadha takka maallaqatti amanee jechuudha. waliigaleemi amma fakkeenya kanarraa gara aqiidaa waan amantii dhugaattichi deemina. Waalaikum salaam daaddaa warreen dhuftan. Viidiyoo kana sheer godhaatii namaan gayaa waan akkaan barbaachistuuti dhimma yeroo ammaan tanaatiis ni qabataa. Obboleeyyan kiyyaa ati dubbachuu baattus obboleessa kee obboleettii teetiin yoo geessee yoo siin galiin bal'inaan keessa deemna inshaallah viidiyoo sheer godhuu dhamma duraa asit deemina. Addunyaa tanarraa maal jenne gabaabdutti aqiidaa jechuun amantii jechuudha jenne waan dhugoomsitee qeebaltee itti amantee wanni kun na baasa isa kanaa barbaada jettee xiyyeeffannaa sanirra kan nuti hundinuu amantii jaamaa amantiin aqiidaa jedhamti. Maashaallah. Ayyee addunyaa tanarraa amantii garagaraa jira. Tan beekamtuu fi tan hin beekamne hedduu. Fakkeenyaaf amantiin isin beektan tam faadhamee natti hima. Amantiin addunyaa tanarra jirtu gurguddoos haa ta'u xixiqqoos haa ta'u tan faadhamee naa barreessaa dafaa. Maaliif ani darsiin tiyya durumaanu hirmaachisu wajjin. Bashaashan tele muslimaa qalbiin noorduuf siif gala. Viidiyoo sheer godhadhu amma duraa ibsa kana keessatti bal'inaan siif gala ammaaf noorduuf. Ayyeemee maaliin jee hinduu ayyee maashaallah hinduu hima amantii warri hindootaa itti amanu islaamaa fi kiristaana maashaallah amantiidha kunis. Waalaikum salaam dhiyaadha warri maduftan. Kiristaanummaa ayyee waaqeffatummaa ayyee maashaallah. Shintoizimii ay maashaallah hedduudha. Jazaakumullahu khairal jazaa. Egaa maashaallah hedduu jira. Amantiin hedduu jira. Takka gurguddoo tan qabannee teenyuun gurguddoon tan hedduun hadiisaa fi quraana keessa jirtu sadii fudhanneeti ittis daddabalaa deemna. Takka amantii islaamaa, lama yahudaa, sadii nasaaraa yookaan kiristaanaa, sadiimi dabalata majuusaa jennaan. Majuusaa jennaan. Damee afuriin kana fudhanneeti adda facaasaa deemna. Waliigallaa takka islaama amantii gurguddoo afur damee as keessaa qabna. Takka islaama, lamada
Yahudaa, sadaffaa Nasaaraa yookaan Kiristaana, afraffaa Majuusaa jennaan. Dameen dilli Majuusaa kana jala galti. Qalbiin hordofaa. Dameen dilli Majuusaa kana jala galti. Majuusaan jennu tun takka warra amantiin qabnees jala ramaduu dandeenya. Lamada mushrika yookaan waaqeffataa jala ramanna. Qalbiin hordofaa. Majuusaa kan jennuun pagaan Ingiliffaatti warri amantiin qabne as jalatti hordof ramanna. Ammallee mushrika yookaan waaqeffataa as jala ramanna. Fi kan biraatis. Maashaallah ayyee. Waliigalu jiraami? As keessa amantiin dhugaatamii akkam kaja'u ni ilaalla. Aqiidaa jiru jira. Kanaafuu Islaamninis amantiin dhugaatii jeja. Kiristaaninis tiyyaja. Yahudaanis tiyyaata dhugaatii jetti. Majuusaanis daran. Waaqeffataa fi maaliin jee? Majuusaan Khadijaa Qaasim. Majuusaa kan jennuun damee lamattiin adda sii qoode bal'inaan ibsu taa'umaa rakkoon qabu. Majuusaa jechuun mushrika yookaan waaqeffataas fi damee lamada warra amantiin qabne jechuudha. Egaa fakkeenyaaf warri amantiin qabne yoo jenne aniin kun amantiin qabu waa takkatti illee hin amanu yoo niin jee bakka Islaamaa fi Kiristaanaa fi Yahudaa kophatti cinaa qabaa majuusaa tanaan ibsee bira qota. Bakka lamattiin qoode takka nama amantiin qabne paagaan kan jennuun as jala raman. Namni tokko ani amantiin qabu Islaamaa mitis, Kiristaanaa mitis, waaqeffataa mitis, Yahudaa mitis amantiin qabu jaa. Namni kun amantii ni qaba. Qalbiin hordofu. Namni ani amantiin qabu Islaamummaa sin hordofu, Kiristaanummaa sin hordofu, waaqeffataa sin hordofu, maari sin hordofu. Biyya teenya barduur takka akkam jaan. Foon Islaamaatii fi Kiristaanaa maarree Amaaraa nyaatu hogguu bikki walgahii faan araddaa fi maarree waan gibshaa adda addaa jiraate. Kiristaanaa fi Islaama addaan hin baasnu jaaniiti loon qabanii kaan basmaam jee qalaami sila. Kun bismilla jee qalaami. Waliigaltee hangamtaati jaaniiti Itoophiyaa tikdam jaanii loon kana qaraan. Reettis Itoophiyaa tikdam oguu Itoophiyaa tikdam jeen. Kiristaaniinis keessa jira, Islaamni keessa jira, maariin keessa jira. Kanaafuu walqixa jechuudha. Amantii hundarraa adda jechuuf deeman. Ni qaba namni tokko an amantiin qabu yoo jee amantii ni qaba. Aqiidaan isaa maali? Akka mata duree aqiidaa dubbannetti namni kun an amantiin qabu waa takka illee hordofu yoo jee nafsiyyaa isaati hordofu jira. Walii galla. Aqiidaan isaa lubbuu isaa hordofuudha. Aqiidaa jiru jira. Namni tokko an amantii takka illee hordofu, amantii takka jalan deemu, waa takkatti illee namni yoo jee aqiidaan isaa yookaan amantiin isaa sheexaana yookaan nafsiyyaa isaa hordofu jira. Kanaafuu amantiin isaa lubbuu isaa hordofuudha. Yeroo kana maal jennaan namicha ani amantiin qabu jiru kun aqiidaan qabu jiruuf aqiidaan isaa nafsiyyaa isaa gabbaru jira. Kanaafuu maal ta'u jira? Mushrika jechuun rabbii wajjiini amantii dhablee kan hin jiru kun rabbii wajjiini lubbuu isaa gabbaru jira yookaan rabbi dhiiseeti lubbuu isaa yookaan sheexaana gabbaru jiraati majuusaa jala ramadama. Namni amantiin qabu jee. Inshallah rabbi bira jaalatamaati fi jaalatamaan ta'in bal'inaan deemin amma bara maal wanni inni ibsa kan jiru aqiidaa jechuun maal jechuudhaan fakkeenyaaf himu jira malee Yahudaa maarree ganaan bal'inaan itti seenu. Kanaafuu majuusaan waaqeffataa jechuu jala seenee jechuudha. Amma dameen hedduun fedhu Hinduuzim, Maareezim, Zimmizim, Ciccicicci
ooshoo haa ta'u kan dhakaa gabbaru kan maal gabbaru kan farjii dhalaa gabbaru kan loon gabbaru kan haadha abbaa fi gabbaru kan hujubaa fi waan adda addaa gabbaru hundinuu mushrikaati as jala ramadama waliigallee. Kanaafuu dameen gurguddoon afreen maaliin jee amantii addunyaa tanarratti dameen afreen takka islaamummaadha, lama yahudaadha, sadaffaa kiristaana yookaan nasaaraa ka jennuun afraffaa maal jenne majuusaa. Amantiin addunyaa tanarratti namni hordofu gurguddoon afreen kana tamtu tasirriiti laata? Islaamninis ja'a, kiristaaninis, yahudaanis, majuusaanis waaqeffataa jechuudha. Tamtu sirriidha. Rabbiin ol ta'ee suuraa Ruum ayata 32 irratti wanni jee kullu hizbiin bimaa ladeehim farihuun ta'a. Cuftummaan ilma namaa hawaan hordofu san itti amanee dhugoomse aqiidaan isaa wanni itti amanu san waan kanaan dhugoomsa jiru islaamninis yahudaanis kiristaaninis yookaan nasaaraa ka jennu majuusaanis waaqeffataa yookaan mushrikni ka jennu kun yookaan kan amantiin qabu jee sheexaana yookaan lubbuusaa gabbaru kun karaan kiyya kanaa jeeti gammadaa qabatee sanirra dhiichisaa jee Rabbiin ol ta'e. Kamtu haqarra jira laata? Asin laal. Aqiidaan sirrii san tamii kan jawu asin laalla inshaallah. Kanaafuu Rabbiin wani jee namni hundinuu waan itti amane aqiidaa waan aqiidaatii je'ee amantii je'ee dhugoomsee hordofu san tiyyaatu sirriidhaa je'eeti dhiichisaa jee. Haay. Amantiin Usmaa'il Alishoo dur jalqaba of tahi ati akkanaatti deebina. Kanaafuu aqiidaa jechuun amantii jechuu waan namni itti amanu. Duuba ilmi namaa hundinuu karaan kiyya kanaatu sirrii je'ee dhiichisaa jenne. Rabbiin akkas jee itti gammada karaa kanarratti nama yaama. Yaaboo biyya teenya keessatti Oromoon jalqaba osoo islaamummaan biyya arabaatiin dhufin osoo kiristaanummaan maali yahudaa biraa hin dhufin waaqeffataadha turteeti. Kanaafuu Oromoon hundinuu waaqeffataadhaati. Waaqeffatummaa qabadhaa jeeti labsa baasataa jee Rabbiin ol ta'e ammaa miti. Kana dura osoo dhimmi kun hin jirre dura amata meeqa duratti Rabbiin ol ta'e dhimma kana beekee ergamaa Rabbii Nabi Muhammad nagaya raaman irratti haa jiraatu. Wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa. Nabi Muhammad nagaya raaman irratti haa jiraatu. Waan dubbatu hundaa'u dhimma isaarraan dubbatu. Waan Rabbiin ol ta'e waahii itti godhe malee. Kanaafuu amata 1400 fi meeqaatam duratti Rabbiin waan ammaan tana yeroo ammaan tanaa deemu jiru biyya teenya keessatti beeka. Kanaafuu kullu hizbin bimaa ladeehim farihuun jechuun yaa isin yaa ummata Oromoo Quraanni fi hadiisni kownii wajjiin fassarama. Yeroo hunda haari'a. Yeroo wajjiin deema. Gaafa Nabi Muhammad dhaamsi dabarse ammallee dhaamsi kana jijjiiramni yeroo wajjiin deema. Haari'a hin moofa'u. Hadisni ergamaa Rabbii nagaya raaman irratti haa jiraatu. Jechi Rabbii ol ta'ee gaazexaa Arabaatii miti. Jecha Rabbii dhugaati. Kanaafuu ati Quraanni kunis hadisninis kownii wajjiin fassarama. Kownii jechuun maal jechuu yoo jettu taate kownii jechuun waan zamana yeroo wajjiin deemu akka yerootti yoo deemne saayinsii fi teekinooloojii dabalata ji'oogiraafii makateeti jechuudha. Kownii wanni jennuun jechi kownii jedhamu kun yuunivarsaal guutuutti uumama kana jechuudha. Uumama
samii fi dachii jidduu waanuma hundaa'u gocha raawwatamu saayinsii fi teekinooloojii dabalata ji'oogiraafii walitti hammata koomni wani jennuun. Kanaafuu hadisaa fi quraanni waan saayinsii fi teekinooloojii wajjin yeroo hunda saayinsii fi teekinooloojiin haaromsaa deemtu wajjin hiikama quraanii fi hadisni yeroo hunda. Ammallee ji'oogiraafii uumama waa hundaati wajjin hiikama. Rasuulaan akkana je'amee hin dhaabbatu. Kanaafuu dhimma kana dhugoomsuunis aqiidaadha. Quraanni jecha rabbiitii miti gaazexaa arabaati yoo jette wanni amanu jirtu aqiidaa sirriitii miti. Wanni yoo ati jecha san dhugoomsite inshaallah bal'inaan laala. Jecha kana yoo dhugoomsite amantii islaamaa irraa foxxooytee deemte jallatte kaafira namni san. Aqiidaa kufrummaa keessa jira. Ifama. Egaa cuftummaan namaatu waan itti amane saniin lallaba jee. Maalitti amane? Yoo ati quraanni jecha rabbiitii miti gaazexaa arabaati jechuu amante san labsachuu jirta. Aqiidaan tee yookaan amantiin tee amantii jallinaati. Ta rabbiin quban qabne. Kanaafuu kullu hizbin bimaa ladayhim farihun aqiidaa wanni inni itti dhugoomse sanumaan gammada. Sanuma labsata. Oromoo fi cufti abbaan fedhe haa ta'u amantiin jalqaba nuti qabnu amantii waaqeffataati mushrika jettee yookaan labsattu taate sanidha labsachuu jirtaa. Rabbiin duraan beekee dubbatee jira. Osoo ati ammaan tana yoo bilisoomne maal jettee oowwan kaasin duratti rabbiin dubbii tana dubbatee dabarsee jira. Dhugaa rabbiin dhuga dubbataa. Ergamaan rabbiitiis dhugaa dubbata jecha rabbii dubbata nagaa raaman irratti haa jiraatu. Ammallee Nabi Muhammad ergamaa rabbiiti malee maali goota arabaatii miti. Goota arabaatii miti. Goota addunyaa maraati. Ergamaa addunyaa maraati. Kan rabbiin uumama addunyaa tana hunda caalchisee filatee kophatti addunyaa guututti ergate. Sabaa sablammoota addunyaa hundarra jiru hundatti ka ergate. Gootaa fi ergamaa filatamaa caalaa uumama addunyaa nama addunyaa tanarra jiru hundaati ergamaa rabbii Nabi Muhammad nagaa raaman irratti haa jiraatu. Malee goota arabaatii miti. Ergamaa rabbiiti. Rabbiin uumama hundarraa filatee uumama addunyaa hundarratti ergate. Kanaafuu jecha kunis yoo ati jecha kana goota arabaati gootni Oromoo maarree jira aqiidaan tee aqiidaa waaqeffataatun kullu hizbin bimaa ladayhim farihun jechi rabbiin jedhu dhugaadha. Waliigallee hayyee ergamaan amantiin dhugaatan maal yoo jenne as deebina qalbiin hordofa aqiidaadha. Waniin hin jiru kun aqiidaa waan ilmi namaa dhugoomsuu qabu. Egaa ilmi namaa hundinuu akkuma bifaan bocni uumama isaanii hundi gosa takkaati. Rabbiin boca uumama hundaa nama kana dhiiraas haa ta'uu dhalaa gosa takkarratti uumetti amantiis takka qofarratti rabbiin uume. Qalbiin hordofi. Irraan deebi'a. Rabbiin oltee ilma namaa hundaahuu sabaa sablammii hundaahuu sabaa fi sablammiin hundi bocni uumama isaanii hundinuu gosa takka. Bifaan garagara ta'anillee fakkeenyaaf loon, saree, harree, gaala, beeyladaa fi bineensi hundinuu boca isaanii fakkaatu qaba. Bifaa fi dhaabbinaa fi waan adda addaatiin gargar ta'us. Namni hundinuu boca aadamirratti uumame.
dhiirti. Hawaas boca dubartiin yookaan dhalaanis boca hawaa irratti uumamte. Boca bifaa fi waa hundinuu. Akkasumatti ilmaan namaa hundaahuu amantii takka qofa irratti Rabbiin uume. Kunis jalqaba gaafa Aadam uumu Rabbiin abbaa ilma namaa hunda lubbuu uumama jalqaba irraa Aadam irraa ilaanqa qiyaamaatti uumamuu ta'es hundaa'uu duuda nabi Aadam irratti walitti qabeeti baallama naqe. Rabbiin baallama naqe. Amantii takka irratti, aqiidaa takka qabachuu irratti, aqiidaan takkittiin sanuu tam akka taaten ilaalla. Maal jeeni alastu birabbikum suuraa Aaraaf ayata 172 irratti isin yaa ilmaan namaa lubbuu isaanii hunda wali qabee ani gabbaramaa keeysanii miti. Aniin kun ka isin uumee isin argamsiise ka itti amanuu qabdan, kan dhugoomsuu qabdan, aqiidaan jala deemuu qabdan. Aqiidaan ani isinii file moo ta'an isinii filee miti jee gaafannaan qaaluu balaa dhugaa rabbii keenya ati gabbaramaa keenya. Aqiidaan jala deemuu qabnuus tan ganaallee jala deemnu tan ati nuu filte sani san qeeballa jaanii baallama seeniif lubbuun teenya hundinuu baallama seentee jirti. Baallama maali? Amantiin yookaan aqiidaa yookaan wanni dhugoomsinu waan ati nuu filte amantii ati ta dhugaati. Amantiin nabiratti jaalatamtuun tan itti galata harkattu tana jettee ta nuu filtuu irratti jiraanna jechuu irratti nu hundinuu lubbuun teenya hundinuu duuda abbaa keenya abbaa nama hundaa irratti wali qabee aaddii fuunee jirra. Gurra si calaw. Tanaafuu amantiin rabbiin ani rabbii keeysani moo rabbii keeysanii miti. Tokkichum rabbii keeysan ta'uu ni dhugoomsiti ni qeebaltan moo qeebaltan je'ee lubbuu teenya hunda rabbiin gaafatee lubbuun teenya hundinuu duudaa Aadam irratti qaaluu balaa wallaahi yaa gooftaa keenya rabbi ati gabbaramaa keenya si dhugoomsinaa sitti amanna jechuun aqiidaan addunyaa irratti hogguu dhufne qeeballee irra dhumuu qabnu kan silaatti milkoonu amantii ati nuu filte san ta'uu ragaa baanaa. Lubbuun nama hundaa jettee jirti. Shakkii takka malee. Kuni wanni inni naan jedhu jiru tilmaama yookaan yaada kiyyaa miti. Waan rabbiin quraana keessatti dubbate. Hay. Egaa maal jaa suuraa maal aqiidaan san aqiidaa yookaan amantiin nuti ni qeeballa jettee lubbuun teenya hundinuu itti harka kannitee qeeballe jette san amantii tamii jennaan rabbiin ooltee suuraa Aal Imraan ayata 19 irratti amantii inni file san ka ta'itti baallama lubbuun teenya hundi seente san tami akka taate gudbotu suuraa Aal Imraan ayata 19 irratti inna diina indallaahi al-islaam. Amantiin ana ati Aadamirraa eegali uumamni ilmi namaa hundinuu ilaanqa qiyaamaatti dhalatee jenereeshiniin hundinuu hayaa rabbii keenya aqiidaan ati nuu filteerra deemna je'ee baallama seene san alastu birabbikum ani rabbii keessanii aqiidaan isinii filin qabattan moo qabattan ni qabanna yaa gooftaa keenya aqiidumatti nuu filte san qabanna. Aqiidaan san tami tarabbiin nuu file san tami maal jee deebise suuraa Aal Imraan ayata 19 inna diina indallaahi al-islaam. Aqiidaan namni hundinuu irratti
baallama seene san amantii tami amantii islaamaati waaqeeffataa miti yahudaa miti nasaaraa miti majuusaa miti waaqeeffataa miti mushrikaa miti ajaa'iba ifaami aqiidaan dhugaa ta ilmi namaa hundi ifarraan deebi'a akkuma ilma namaa hunda rabbiin boca takka irratti uumetti ilma namaa hundaahu boca takka irratti akkuma boca aadam irratti uumetti namni hundinuu boca ana ati isii isa hadu'ee fi haganaa dhufulleen boca akkamaan tan nuti qabnu kana irratti uumetti amantiin aqiidaan irratti akka qabannu uumes tami aqiidaa islaamummaati ifa kun shakkii takkaan malee shakkii fi makkii takkaan maletti hayyee egaa dhugaadhaa irratti uume ilma namaa kan maal jee eegas booda maal jee rabbiin ol ta'e eegas booda faaqim ammallee deebi'ee suuraa ruum ayata 30 irratti diina amantiin aqiidaan irratti uumamte ilmi namaa hundi uumame aqiidaa maaliiti aqiidaa islaamummaa irratti jechuu eega hime booda aqiidaa islaamummaa irratti uume eega hime booda maal jee suuraa ruum ayata 30 irratti faaqim wajhaka liddiini haniifaa jee yaa nama islaamaa yaa kan amantiin tiyya amantii islaamaati jedhu yaa obboleessa kee yaa obboleettii tiyya yaa nama aqiidaan ta'e aqiidaa toltuu ittiin najaa baatu ta'uu feetu yaa nama amantiin tiyya amantii islaamaati jettu rabbiin ol ta'e wanni nuun jedhu faaqim wajhaka liddiini haniifaa yaa dubartii islaamummaa himattu yaa dhiira islaamummaa himattu fuula kee karaa amantiin ani sii filee tam amantii islaamummaa inna diina indallaahi al-islaam islaamummaa san amantiin rabbi bira filatamtu tan ahaddii aadamirratti irraa qeebaltan eeni qeeballa jettan san aqiidaan san aqiidaa islaamummaati aqiidaan islaamummaa san eega qeebalte faaqim fuula kee garagalchi irratti xiyyeeffadhu gamaa fi gamana hin jiini amantiin ittiin milkooytu kan rabbiin najaa ittiin si baasu amantiin yookaan aqiidaan jennu san aqiidaan maal jechuu ta'e dubbanne san kan rabbiin ittiin najaa si baasu san tami islaamummaadhaati tanaafuu fuula kee garagalchi irra dawwami qabadhu xawal waan hin tahin maqaan islaamummaa himattee hujiidhaan hujii waaqeeffataa hin deeggarin siin jedhu jira anaa fi ati faaqim wajhaka yoo an islaam aqiidaan ti islaamummaan qabadhee islaamummaa irra jiraadha ka jettee dhugoomsitu taate islaamummaa qabadhu malee gaararraan tahin maal ani islaama jettee maqaa islaamummaa himattee yookaan hoggu takka salaataa maalin godhin irrachan gabbarin cirrachan laaqatin jechuudha. Irracha jalan deemin waaqeeffataan deeggarin mushrikan deeggarin siin jedhu jira anaa fi atiinis jedhu jira. Kanaafuu faaqim wajhaka liddiini haniifaa fuula kee ibaadaan tee wanni ati gootu baallamee gara rabbiif seentee aqiidaan tee aqiidaa islaamaati jette islaamummaa qofa deeggari malee gubbaan maqaasiin islaama taatee achi waaqeeffataan ta'in asiin masgiida dheeyxee salaattee asitti irreecha dheeyxee bishaan firratti facaasee siin jechuu jira anaa fi ati baan hujii islaamummaa yookaan hujii rabbiin islaamummaa irratti sitti kenne hujii islaamummaa irratti qeebalte
haya eebale jettee aadam irratti lubbuun tee baallama seentee jirti. Eega lubbuun tee qaama zaataa wajjin waliin laaqamtee addunyaa tanarratti argamte. Amantiin maarreedha. Amantiin tabbaati. Biitti tamaaliiti jettee diinkee diin biraatti laaqinii amantii aqiidaa islaamummaa taqabatte of hordofi malee waan biraatti laaqxee asin masgiida dheeyxee asitti irrechan dhaqinii asitti an islaamaan deeggara jettee ammaas achi garagalte waaqeeffataa hin deeggarinii sabummaa dura rabbiin amantii irratti si uume amantii sabummaan inshaallah bal'inatti itti deemna bakkasiitti. Kanaafuu yoo ani islaama jette hujii islaamummaan sirraa eeggatu ulaagaa islaamummaa qofarra jiraat ni milkooyta. Yoo ulaagaa islaamummaan hin feene laaqqatte islaama jechaa waaqeeffataa taate masgiida dheeyxee guyyaa iida soomanaatiif iida arafaa salaattee gutakka hajjii dheeyxee mataa haddattee huccuu darbattee hajjii dheeyxee salaattee hogguu hajjii hogguu irreechaatis maarree godhattee huccuu godhattee jechaa citaa qabattee bishaan buf ittiin godhii jechuu jira. Rabbii dubbachuu jira Usmaa'il Shooti miti. Kanaafuu fa'aaqiim wajhaka liddiini haniifa. Yoo ani ni milkaa'u jette fuula kee fuuluma gara rabbii aqiidaa rabbiin sirraa jaalatu aqiidaa islaamummaa sanatti garagalchi malee hara biraa garagalchiin. Garagalchini aqiiduma sanirra jiraadhu maaliif laata? Aqiidaan hayi way ajaa'ibaa bar islaamummaan isa jirtu jiraate waaqeffataanis ni jira maarree ni jira ayyee maaliif jaa rabbiin fuula kee islaamummaa qofarra garagalchii je inna diina indallaahi al-islaami je maal je deebi'a sitti فطرة الله التي فطر الناس عليها جي آيات مخنا آيات سورارهم آيات صدوم مفاقنا حاكم وجاء كذي الدين حنيفة خجي خنا اتيانسي فطرة الله التي فطر الناس عليها واني أكنا جوف واني أكنا جيب جا ربي نوتي سبحانه وتعالى ألا أنها تجوجر فطرة الله أممني ربي هندنو المين ما هندنو أكما بوچا غستك بوچا آدمي في هاورتنا ما هند أومتي أمنتيس تنما إسلام ما رتين الرتي أومي يوخاو sanuma qofarrattiin uumeeti. Kanaafuu amantii filatamtuu rabbiin file tan dhugaa tan islaamummaa sanirratti fuula garagalchi jechuu jira. Kanaafuu maali? Jecha tokko jecha waaqeffataatiin asirratti chaabbaa itti dhawee bira dabra. Yaa ilma namaa yaa kanamummaa himattu. Dhiiraa dhalaa abbaan fedhe of tahii hogguu jennu amantiin Oromoos haa ta'u abbummaan fedhe sabaa fi sablammuun hundinuu of tahi of ta'u maaliin wanni rabbiin wanni itti of taatu jalqaba waaqeffataa irratti hin dhalanne islaamummaa irratti dhalatte. Kanaafuu hogguu waaqeffataan tokko dhufee ati yaa Oromoo of tahi siin jee deebisaan kee maali? Of taate maali of taate? فطرة الله التي فطر الناس عليها
uumama hundaa'uu uumamni hundinuu of ta'uudhaaf yoo deeme wanni rabbiin irratti uume kan irratti of ta'u maal islaamummaadha. Inna diina indallaahi al-islaam jechuudha rabbiin dabarsu jira. Kanaafuu yaa nama Oromootis haa ta'u abbaan fedhe namni abbaan fedhe kan addunyaa kanarra jiru rabbiin ol ta'ee uumama hundaa'u ilma namaa hunda irraan deebi'a. Akkuma bocni ilmi namaa hundinuu boca Aadamii fi Haawaa irra deebi'utti of tahi yoo siin jee bocni kee wal fakkaata. Amantiin teetis amantii takka. Waaqeffataan beeku rabbiin, kiristaanaan beeku, Yahudaan beeku, Majuusaan beeku, mushrikan beeku. Wanni inni beeka jee dubbachuu jiru Usmaan Alishootii miti. Rabbi ayata rabbiitiin himu jira. Kanaafuu maal jedhu jira? فطرة الله التي فطر الناس عليها أممهم داو خن ربين أممهم داو الرتي أمي جتشون المين ما هندينو أمانتين الرتي أمي أمانتي تكا كبوش تكات أمانتي إسلام ماتي إن الدين إن الله الإسلام خن الرتي ألست بربكم أني قبر ما غسنيمي أكيدان أني سيني فيلونيك إبلتن مونك إبلتن جي ربين lubbuu nama hundaatu duuda Adam irratti gaafannaan baallama seentee jirti lubbuun teenya hundinuu. Kanaafuu iftahi maaliin baallama rabbiif seentee irratti iftahi maaliif seente an islaama jettee islaamummaa irratti baallama seente. Kanaafuu ifta'uun kee islaama taateet iftaata malee waaqeffataadhaaniif hin taatu mushrikaaniif hin taatu. Kanaafuu iftaana maaliin iftaaname maal irratti iftaana? waaqeffataa irratti iftaana moo islaamummaa irratti iftaana? Ani islaamummaa irratti iftaa. Namni islaamummaa irratti iftaa jettan lakkoofsa takka takka naa barreessa. Namni ifiin taati iftaa'uun kiyya baallamaan rabbiisee lubbuun tiyya seentee jirtu san kan islaamummaa irratti iftahaa. Rabbiin kiyya islaamummaa irra na uume malee mushrika irratti yookaan waaqeffatummaa irra na uumne horii jettan lakkoofsa takka takka naa barreessa. Ahaduun ahad ani ofiin tahaa maal irratti oftaa waaqeffataa irratti miti. Rabbii kiyya tokkicha kan lubbuun tiyya baallama seenteef irratti oftaa maal islaamummaa irratti iftaa. Ani amantiin tiyya yeroo hunda oromummaa dursee islaamummaadhaan filadha. Oromummaa dursee islaamummaadhaan filadha. Maaliif rabbiin dubbatee jira quraana jechasaa ta'e keessatti sabummaan sabaa sabalummaan akka itti wal beeytaniif fiin isiniif godhe garuu irra caalaan na biratti inna akramakum indallaahi atqaakum kan aqiidaa tooyidaa yookaan amantii islaamaa qeebale qofaatu rabbi biratti of tahee jira. Akhiraa addunyaa fi akhirattis milkaa'u malee kan sabummaa dursee dursa oromummaa kiyyaan dursa je'ee miti jechuudha rabbiin oltee dubbata quraana jechisaa keessatti. Kanaafuu ani islaamummaa irratti of ta'ee jira. Abadan yeroo hunda ammaas duriis ganaallee islaamummaadhaan oromummaa dursa. Oromummaa dura islaamummaatiyyaan dursa. Maaliif rabbiin gaafaan du'ee qabrii seenu rabbiin kee eenyu jeen na gaafata takka. Addunyaa irratti hojiin ilma namaa waa sadii malee jeen rasuulii dubbatee jira. Sadeen keessaa oguu du'e wanni qabrii si hojii seenu gaaffii si gaafatanii qabrii keessatti oni si gaafatan marra buuka ati yaa nama addunyaa irra jiraate addunyaa irratti aqiidaa feete hordofi waan feete gabbari kiristaana ta'e islaama ta'e waaqeffataa ta'e majuusaa ta'e lubbuu gabbari waan feete mukaacitaa dhahaa ibidda belbawaa hundoo waan lubbuun ta'e feete gabbari qabrii seennaan gaaffiin ta'e maali? Rabbiin kee eenyu siin jaa? Abba kokko rabbiin kiyya eenyu jettaan? Waaqa garaa gurraachaati jettaani. Yaa nama islaamaa
Egaa si maqaa bika biraan laallaa amma aqiidumarra jira. Aqiidaan qabannee irratti of ta'uu qabnu. Aqiidaan ilmi namaa hundinuu irratti of ta'uu qabu. Aqiidaa islaamummaatiin jiru jira. Rabbiin kee diin kee maali jeessi gaafata. Lamata. Diin kee maali? Diin kee yoo islaama ta'ee islaamummaa himatte najaa baata. Itti aansee sabni kee maali jeessi gaafatu. Hai. Sabni kee maali? Ani Oromoodha. Ani Oromoodha. Oromummaan gaafa san si baasti? Laa wallaahi Oromummaan waan feete qabaadhuu dhaqe. Oromummaan tiyya nan baastu. Wanniin irratti lubbuun tiyya aadam irratti lubbuun teenya hundinuu baallama rabbiif seente aqiidaa islaamummaa irratti malee sabummaa irratti miti. Kanaafuu yeroo hunda wanni irratti ta'uu qabnu Oromummaa irratti osoo hin ta'in amantii waaqeffatummaa yookaan mushrika irratti if ta'uu osoo hin ta'in islaamummaa rabbiin irratti uume irratti of ta'uu qabna. Waliigallee egaa rabbiin warra waan dhagee qalbii irratti qabsiisee irratti hordofnu haa godhu. Inshaallah ergamaan rabbii Nabi Muhammad akki jee hadiisa sahiha keessatti حديث سيد بخاري خيستي كل مولود يولد على الفطرة إلمنا ما عندنوجي إلمان آدم هندنو ونرتي لالتو ونرتي لالتو ما نرتي وان بالما ربي سين أكيدا بالما ربي سين تا إسلام ما سنرتي لالتاجي إيفا إرجما ربي جي كنا حديث بخاري تسيا المين ما هم دينو ما جي وني ردلتو عقيدة إسلام ما رتي إسلام ما سنو تنقافا لبون تينيا هم دينو قافا آدمو لبو المنا ما هم داود ودا آدم رتي ولك أبي ألست بربكم أني قوفتا خيسانيمي واني أنسني في لنك إيبلتن مونك إيبلتن أمانتين أن إرتي إسني أججني دليدمون دليدن جئي قافتي لبون تنيون دي قالوا بلا إيه والله يا قوفتا خينيا الله يا قوفتا خينيا واق أنجنين يا قوفتا خينيا واق أقرا قراچان جنين ها قرا ربي أبدا قالوا بلا نعم يا قوفتا أمم دؤومي أكيدا أتنو فلتي أمنتي أتنو فلتي جلتي ديمنا سنك إبالو رو ولي قال له جان مال إن الدين عند الله الإسلامي سنرتي علمنا ما عندي لتاجي هاي دوبو ما جدي بيه هذا أبا إساتو لا تجي ماليلات أكسيرت لا تاجي إيجا حديث غنا أكسيرت لا تاجي وممنون دينو سورة نال كيستي حديث مخنان قرآن عن إبسي حديث التفوفا سورة نال آية ترباتا مسدت رتي ربين ألتوا ونجو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ويجت ربي يا سبحان الله هاي جون أوجيسي وهم تجعلوا حكا ربي ألته قبر ما لقى الله أبدا إنجو أبدا خنافو إرقما ربي ونجي إلمنا ما عندنو وان أمانتي تكرتي دلاتي تم إن الدين عند الله الإسلامي سن فأقم وجهك ربي جي فولك عقيدة توحيد عقيدة إسلام ما تربي سيفي لسان الرتي غرقلتي خربين جي سن الرتي ربين قلتي المنما هنداه أميجي إسلام مرتي هاي إتوا إبسا غنا دبرون كي دورتي إيران ديبيا سورة
نهل آية تربات مسدية فرت يوني جربين قلت والله الله أخرجكم إسنون دني أومي نيلاتن ديرات الآن تكا قدان بريدا في فوقتان ديما في قراتي أورومو في خمبراتيس اسم باسي نيلاتن ربين اسم أرقم سيسي في بطون أماتكم قراها لتيسني خيسا اسم باسي مال لبو تيسن تندر دويدا آدم الرتبة لما إسلام مرة سينتسن فوني وجي ولين مخيتي فوني وجي ولين مخيتي نما سوخانا قولي قراها لتيسني خيسا اسم باسي جي أكمتي حالة من لا تعلمون شيئا إسني واتكم بيني مالفا إيفا ما بشاين لك مال لا بونغ خنا فتديتين با تسنيم سا أردو جرتي سا تكجو جرتي ماررتي أمي إسني واتكم بيني مال أمانتين تيا تنا واقفتا مارر أصون تين أكنوت علمنا ما هم جد لاتي هجو لبون بالما سينتسن قاموا جيولين مخمتين ما تاتي دلتو إسلام مرة دلتا هذه سيرك مرة بيجي إسلام مرة دلتا أمانتي أكيدا برا تكلم بيتن ما جي هذه سمع أمدو بني خبخاري كان غيستي فأبوي هذا في أبا نمط دلتي سنيتو osoo isaan uumaan beeyne kan aqiidaan tana jaanii addaan hin beeyne islaamummaa irratti uumamaan kan dhalatan haadha abbaatu maal godhe jee yahudaa godha amantiin tanaa hordofu jira atis amantii tiyya tana qabadhu jaaniiti haadha abbaan amantii yahudaa qabsiisan jee ammallee yoo haadha abbaan isa dura kiristaana ta'an kiristaanummaa qabsiisan jee yoo haadha abbaan majuusaa mushrika waaqeeffataa ta'an way carraa laalme laal ergamaan rabbii kan waa takka fedha isaarraan dubbanne waan rabbiin isa beeyse malee hin dubbanne ergamaan rabbii filatamaan uumama hundaa inni ergamaa rabbii ol tahee kan uumama addunyaa hundarratti ergame ta'e kan goota arabaa jechuun isaan hin malle maal jee haadhaa fi abbaatu yaa ati nama Oromoo kajecha Usmaa'il Ali shoo dubbachu jiru kana dhageessu haadhaa fi abbaa keetiitu rabbiin islaamummaa siin fedhe yoo guyyaa keessaa maarreen dhuftee islaamummaan ittiin bulmaanni maarree Oromoon akkana bilisoomti bilisoomuudhaaf sirna abbaa gadaa jala deemneeti waaqeeffataadha jettee sitti himu jala deemte isaaniitu ni bilisoomna ergamaa rabbicha hojjiraanaa miti kowni hojii hiikama hadiisaa fi quraanii haadha abbaan kasi dhale qofa osoo hin ta'in haadha abbaan ergamaa rabbii dubbachuu jiru kun inni bilisoomuudhaaf amma garee jaarratee ani waaqeeffataa Oromoo waaqeeffatootaati je'ee of tahi je'ee deemuun of tahuudhaaf waaqeeffatummaa qabattu malee of hin taaneeti islaamummaa fi maarreen kaja'u kun isaaniitu guyyaa keessaa baasan jirre baasa rabbiin quban qabne fidee isinirra dhandhaaru jiraati kanaafuu amantiin teeta itti dhalatte ta irrattiif ta'uu qabdu amantii islaamummaati islaamummaa irratti of tahi malee waaqeeffataa irratti of hin tahini ija hojjire gamaa rabbi nagaara mana irratti haa jiraatu kanaafuu guyyaa keessaa labsi akkanaa Oromoo waaqeeffatoota jechuun guyyaa keessaa isi dhufe malee rabbiin wanni irratti qofa qabu wanni amantiin irratti of taatu aqiidaan teeta irratti of taatu aqiidaa islaamummaati jechuu jira wabillahi tawfiq inshallah hin dhumne aqiidaan kutaa lammaffaa boruu walitti deebina qophaa waan eegaa gaaffii yoo qabaattan inshallah isin irraa hin qeebala gaaffii teessan asuma jala barreeffadhaa waan isiniin galii yoo jiraate waan isiniin galii waan ilaan qaammaa dubbadhe kan isiniin galii yoo jiraate isaan keessee jirti haati yeroon keesseeti tasniim kamaal maashaallah dhaamsa kana ani hime namni hundinuu
hiriyoota keessan hundaan naagayaan hiriyoota keessan hundaan naagayaan kuni inshallah ma yeroon gubuu maashaallah rabbi warra haqa ana hadubbatus haqa dubbatu ifiisaatiif itti dalagee warra isinillee warra haqa dhagee haqa jala deemu walumaanuu warra haqa waan akka rabbiin nuun fedhe jala deemu malee akka ifii fedhu jala kan deemne nu haa godhu warra islaamummaa irratti of tahee aqiidaa islaamaa qabatee islaamummaa dursu islaamummaa durarratti islaamummaa ifii calaqqisiisu nu haa godhu warra islaamummaa irratti of ta'u nu haa godhu warra sabummaa irratti of ta'u rabbiin nun godhin inshallah rabbiin hojii teenya hunda nurraa jaalatu warra naa jecha asirra wali qabamtaniiti warra milkaa'u isin warra naa milkooytan nuun ji'ee rabbiin nu milkeessu rabbi nu haa godhu haqa nu haa qabsiisu inshallah obboleeyyan kiyya bu'urri warri gaaffii qabdan gaaffii jala barreessadha inshallah gaaffii barreessadha aqiidaan maali jedhu hin dhumne boruutti fufna arras laaleetiin darsii boru keessatti inshallah darsii aqiidaa isniina 34 guyyaa 4 qabna walii gallee inshallah rabbi haqa nu haa qunnamsiisu mee ammaas irra deebi'ee namni ani oromummaa dura islaamummaa tiyyaan dursa islaamummaa aqiidaa islaamummaa irrattiin iftaa malee aqiidaa waaqeeffatummaa tan saba oromootiin maqaa oromummaatiin na balleessuu deeman tan waaqeeffataa yookaan tan irreecha gabbaruu irratti ifin ta'u ani islaamummaa irrattiin iftaa jettan ahadun ahad lakkoofsa takka irra naa barreessaa Allahu akbar lakkoofsa takka naa barreessaa ani islaamummaa irrattiin iftaa rabbiin islaamummaa irratti akkaan ifta'u na quba qaba malee sabummaa irra waaqeeffatummaa irratti yookaan irreecha cirracha gabbaruu irratti rabbiin na quban qabu baallamni rabbi irratti lubbuun tiyya seenteef islaamummaa irratti tanaafuu ahadun ahad warri rabbii islaamummaa irratti oftaa jettan lakkoofsa takka ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad Allahu akbar rabbii walumaanuu nu amil keesu inshallah adara dhaamsa kana warri sheer gootaniis warri osoo live irratti hordofin sagantaa tana guyyaa keessaa isinirra ga'ee dhageessanis rabbiin isiniif haa mijjeessu rabbiin isinirraa jaalatu sheer godhaa obboleeyyan keessan kan hin gahin naa geessisaan wabillaahi toofiq rabbi jechaan isin jaaladha rabbi isin haa jaalatu nagayaan naa jiraadha واخر دعوانا ان الحمد لله وفي كل حين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء مع السلامة.